Oromiyaan nageenya argattee hojiin misoomaa caalmaan akka hojjetamuuf uummanni mootummaa cina dhaabbachuu akka qabu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waamicha dhiyeessan. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuufis ciminaan ni hojjeta jedhan pirezidaanti Lammaan. Yaa'iin idilee 8ffaa waggaa 3ffaa bara caffee hojii 5ffaa oolmaasaa guyyaa lammaffaatiin gabaasa qama raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa sagalee guutuun raggaasisee jira. Magarsaa Mukonnin dabalata qaba. Bara 2010 keessa rakkoo siyaasaa nageenya naannoo Oromiyaa keessa furuuf hojiin gaariin hojjetameera jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Hojiin bara 2010 tti hojjenna jennee qabanne rakkina siyaasaa, rakkina nageenyaa naannoon keenyaa fi biyyattiin keessa turte waliin wal bira qabne olaal qalbii keenyaaf yaada keenyaaf qabeenya keenya kan hatuu danda'an dhimmoonni baay'een bakka jiran environmentii kana keessa dhaabbatanii milkaa'ina ammasii argamsiisuun cimina caasaa keenyaa ummata keenyaas akkasumas caffee keenyaa waan ta'eef haala keessa turre walii wal bira qabne olaal hojiin keenya milkaa'aadha jennee ilaalla. Sababa rakkoo nageenyaan wantoonni hin raawwatamin hafanis jiru bara 2011 keessa furmaata argatas jedhan. Sababa rakkoo naannoo keenya keessa tureen waan hojjechuu qabne immoo hin hojjenne wantoonni hafan baay'een akka jiranis waan haalamuu miti. Kanaaf iyyuu barattaanu kana keessatti naannoon Oromiyaa nagaa akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Kanaaf iyyuu wantoonni qabeenya keenya nyaatan baay'ee hir'ataa dhufu jennee abdanna waan ta'eef wantoota bara 2010 keessatti raawwatiin hafnee fi akkasumas bara 2011 tti hojjenna jennee qaban baakloogii kana waliin walitti idaanee guutuudhaaf hin hojjenna jedheetaniin kanan yaadu. Nageenya ilaalchisee yaada miseensonni caffee fi koree dhaabbii dhiyeessaniif obbo Lammaan wayita deebisan waggaa 2 keessatti baay'ina qofa irratti otoo hin taane ga'umsa qaamolee nageenyaa irratti hojiin gaarii hojjetameera ittis fufa jedhan. Waggoottan 2 darban kana keessatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti caasaa nageenyaa sadarkaa hundaanuu lakkoofsa qofaan otoo hin ta'in ga'umsaanis waa hundaaniyyuu guutuu akka inni ta'u hojiin guddaan hojjetamaa turee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkinoota gamaa gamanaan mudataa turan tasgabbeessuudhaaf karaa qabsiisuudhaaf caasaa nageenyaa irratti hojii nageenyaa irratti guddaa investi gochaa turee jira. Amgammaattis gochaa jira. Dhimma baajeta aanaa ilaalchisee ka'eefis obbo Lammaan deebii kennaniiru. Aanaan aanaa waan ta'eef maqaa walqixaa aangoo walqixaa waan qabuuf qofa otoo hin ta'in aanaan ganda baay'ina gandaatii wal caala. Aanaan hundumtiyyuu bu'uuraalee misoomaa walqixaa hin qabu, aksesii walqixaa hin qabu, riisoorsii walqixaa hin qabu, carraa walqixaa hin qabu waan ta'eef aanaan tokko ganda meeqa qaba? Gandoonni aanaa sana keessa jiraatan bu'uuraalee misoomaa fayyaa irratti, barnoota irratti, daandiidhaan, bishaaniin maalirra jiru? Aanaa kanarra maaltu hafa? Aanaan kun immoo kamiin dursee jira kan jedhu tokko lamaan riisoorsiin qabeenya bu'uuraalee misoomaa aanaa hundarra jiran tokko lamaan erga ilaalamee booda ulaagaan ifa ta'e kaa'amee qixa kanaan aanaadhaaf akka inni gadi bu'u taa'amaa jira. Tokko lamaan ilaalamee akkasumatti dimshaasha duwwaadhaan etoo hin ta'in. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa guddisuuf carraaqqiin jiraatu dhiyeessiin taa'oo teekinooloojiin qonnaa rakkoo qabaa furmaatas barbaada jedhan. Hanqinoota oomisha qonnaa dabaluu irratti hudhaa ta'an bara itti aanu keessa furuuf gurmaa'insi haaraa qophaa'eeras jedhan. Gurmaa'insa mootummaa ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef gaara hanga gadiitti qoratamee ilaalamee jira. Kan qonnaas kana keessatti kan laalame keessaa sektara guddaa tokko kan laalame waan ta'eef kun yeroo dhihoo keessattis kabajamaan caffeen keenya ajandaa guddaa tokko ta'ee irratti mari'atee mirkaneessa jennee kayyaan qoratamee waan qophaa'eef kana keessaa immoo sektarri qonnaa sirriitti kan ilaalame waan ta'eef kun yeroo itti aanu keessatti fooyya'uu hin danda'a jenneeti kan nuti
ilaalu. Manneen barnoota babal'isuu qofa otoo hin taane qulqullina barnootaa irrattis xiyyeeffannootu barbaachisa jedhan. Gama fayyaan piroojeektoonni fayyaa babal'atanis rakkoo ogeessaa fi dhiyeessiin qorichaa fala barbaadas jedhan obbo Lammaan. Rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu miseensonni caffee kaasan sirrii waan ta'eef bara 2010 keessa baajeenni guddaa qabamu obbo Lammaan kaasan. Bu'uuraalee misoomaa barana ramannee fi keessaa harka caalu bajeta keenya bishaaniif oolchinee jira. Bara 2011 irratti. Bajeta guddaa ramaduu qofa otoo hin ta'in biiroon bishaaniis haa ta'u waajjiraaleen bishaanii sadarkaadhaan hojjetan fi intarpiraayiziin kana irrattis hojjetu wal deeggaranii haalatti piroojeektoota bakka bakkatti qabamanii turan kanatti xumursiisnu jalqaba. Xumursiisnu fi bakka humni keenya qaqqabetti immoo danda'etti yeroodhaan hojjetamee xumuramuu kan danda'u piroojeektoota haaraa muraasa duwwaa qabannee barana haala adda ta'een haa hojjennu jennee bishaan irratti qabannee akka jiru kabajamaan caffeen kun akka inni hubatu. Hanqinoota gama daandiin wal qabatanii ka'aniif ammoo rakkoon Oromiyaan bara 2010 keessa keessummeessitee daandiiwwan eegalaman akka harkifatan godheera. Kun ammoo bara ittaanu keessa furmaatanii argatas jedhan. Al tokkoffaa ummanni gammoojjii sababa hongeedhaan miidhame miliyoona 4 ta'u al tokkotti nurratti kan kufe lubbuu namaa lubbuu beelladaatu jira waan ta'eef daandii olitti lubbuu namaa hambisuutu dursa waan ta'eef sanarratti fayyadamnee jirra. Sana qofaa otoo hin ta'in rakkina kana etuu bulchinuu etuu maaneej goonuu ummanni 100,000 lakkaa'amu naannoo Somaaleerraa buqqa'e. Deeggarsi uummata keenyaa duubarratti nu haa gargaaru iyyuu malee sakandii namni sun buqqa'e irraa kaasee lubbuu namaa baraaruudhaaf investimentii sanaaf barbaachisu dhiheessuu waan barbaachisuuf innis ba'aa guddaa kufe ture. Risoorsii barbaada. Sana bira dabarree rakkoo kanaan dura tureen rakkoon hojii dhabaa keenyaa guddaa waan ta'eef hamma tokko irraa hanqisnu jennee qarshii gara biliyoona 6 wahii rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf sanaafis oolfannee jira. Dhimmoota kana gurguddaa kana sadan ittiin maaneej godhuudhaaf furmaata tattamaa waan barbaadaniif riqaaleen keenya akka isaan bulan ta'ee jira. Sababa kanaan bara ittaanu piroojeektoota daandii 59 hojjechuuf karoorri qabameeras jedhan. Gaaffii hojii dhabdummaa hir'isuuf ka'eefis wayita deebisan hojii dhabdummaa hir'isuuf investimentii babal'isuutu murteessaadha jedhan. Yoo investimentii Oromiyaa keessatti babal'isuu hin danda'in investimentii irraa gibira nuyi argannu sharafa biyya alaa nuti argannu tasgabbii gabaa biyya keessaatti fidu inni argannu isa dhiisne waa'ee teknooloojii nuyi irraa argannu faayidaa isaa dhiisne hojuma guddaa rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf hojiin investimentii babal'isuu murteessaadha. Dhimmi daangaa wal qabatee ture furmaata argachaa dhufus iddoo tokko tokkotti ammallee hanqinni ni jira jedhan.